dhugaadha. Wanti fe'e hoo dhufe balaan kamuu hoo dhufe namni kaayyoo isaa hubatee kaayyoo isaatiif hidhatee ka'e kaayyoo isaarraa duubatti hin deebi'u. Kaayyoon kamiyyuu kan dhugoomuu danda'u fiiganis suuta jedhanis adeemuudhaa fi fuulduratti tarkaanfachuudhaan. Saboonni qabsoo isaanii milkeeffatan hundiyyuu muuxannoon nuu kaanii darban yoo jiraate waan barbaaddatan sana ga'uudhaaf hidhatanii fuulduratti tarkaanfachuudha. Warri keenyas kan jedhan fuulduratti tarkaanfachuuf duubatti guumuun waanuma jiruudha. Garuu immoo duubatti guumanii yookaan duubatti jedhanii achuma dhaabbachaa ooluun iddoo yaadanii nama hin ga'u. Iddoo jiranirraa balali'anis fiiganis suuta deemanis tarkaanfachuudha. Fuuldurri keenya ifaadha. Kaayyoo ifaa qabna. Kaayyoon keenya kan mirkanaa'u tarkaanfii nuti fuulduratti goonuuni. Daandii ragabaa. Akkuma beennu uummati keenya biyya baasaa keessatti waggoottii 20 darban keessumattuu bara wayyaanee kana jechuudha. Otoo walirraan citiin miidhaan olaanaa irra ga'aa jira. Sabni tokko kan jabaatee humna diinaa caaluu danda'u yoo ijaaramee fi yoo humnootaa fi hoogganoota qaroo of biraa qabaateedha. Humni wayyaanee waan qabu hundaan waggoota darban kana keessatti Oromoon akka jaarmiyaa jabaa hin qabaanne, Oromoon akka humna dinagdee jabaa hin qabaanne, Oromoon akka sirna guddaa hin qabaanne, Oromoon akka caasaa fi itichaa humna jabaa ta'ee fi gaachana isaaf ta'u hin qabaanne irratti hojjetaa yoo naga'e. Kan yoo naga'e caalayyuu fuuldurattis waggootii 50 dhufanii Oromoon akka mataa ol hin qabanneef saba guddaa ta'e otoo jiru akka sabbi cuutu yookaan immoo akka sab xiqqaatti akka ilaalamu humna isaatiin dandeettii isaatiin biyya isaaf saba isaatiin waa gochuu akka hin dandeenye akka amanee jilbeeffatu waan danda'an hundaan irratti hojjechaa turaniiru. Oromoota qaroo fi beekoo ta'an hunda keessaa filanii ajjeesuun yookaan immoo garan beekamnetti ukkaamsu yookaan immoo akka biyyarraa baqatan taasisuun sirni wayyaanee addatti kan irratti hojjechaa turedha. Kanneen biyya keessa jiran hojjetanii waa argachuu danda'anis akka isaan hojjetanii humna isaaniitiin waa argatan gochaa hin turre. Akka isaan dadhabanii harka wayyaanee kajeelanii fi waan wayyaaneen jedhaniif jilbeeffataniif ganama galgala irratti hojjetamaa turedha. Sababa kanaan uummata Oromoo gama hundaan humna dhabeeyyii, gama hundaan hoggana dhabeeyyii, gama hundaan jaarmiyaa dhabeeyyii akka ta'u irratti hojjechaa jiran. Caasaa fi sirni wayyaanee karaa hundaan addatti xiyyeeffatee uummata Oromoo irratti hojjechaa akkuma ture bara wayyaanee kan yaadannu baratti eenyummaan keenya mulqame, baratti humni keenya miidhame, baratti qaroon keenya ajjeefame, baratti
qeerroon keenya salphifame ta'uudhaan. Jaaroliin keenya kadhattuu ta'anii harka wayyaanee ilaaluutti deebi'an. Wayyaaneen wareegama lubbuu fi aarsaa Oromootiin dirree isaa fi biyya isaa guddifachaa jira. Kana ilaalaa yoo nageenye. Kana nargine kan jedhu tarii kan ija isaa irraa qabate yookaan immoo kan garaa isaatiin gowwoomfame qaroo sammuu isaa dhabe qofaadha. Kana nargine kan jedhamu kanneen guyyaa guyyaa tajjeefamanii fi hidhaman naannoo isaatti dagate kan lafa Oromoo gurguruu fi diinaaf qooduu irratti bobba'eedha. Isaan kun wayyaanee irraa adda miti. Isaan kun gantoota saba isaanii ganan waan ta'aniif murtiin isaan irratti darbu murtii du'aati. Sabni kamuu gantoota akka of keessaa qabu ni beekama. Sabni Oromoo gootota jajjaboo dhalches gantoota of keessatti horate ni qaba. Gantoonni kun akkuma diinaa miilaa fi ijaan Oromoo keessa dhaabbatanii garuu gochaan diinaaf hojjechaa jiran. Isaan kana maal gochuu dandeenya? Kanneen biyya alaarraa nutti dhufanii nu gabroomsanuuf maal gochuu dandeenya? Warra hedduu yeroo ammaa kanatti wayyaaneen abbaa irreetii jedhan. Wayyaaneen Mallasaan abbaa irreedha. Abbaa irrummaan isaanii immoo eenyuufi? Oromoodhaaf isaan dhugaatti abbaa irreedha. Annan shakka. Mallasaan koloneeffataadha. Mallasaan faashistiidha. Sirni wayyaanes faashistiidha. Sirni wayyaanee dirree Tigraay miseemsuudhaaf lafa Oromiyaa dhufee qabate. Faashistoonni koloneeffattoonnis dirree biyya isaanii misoomsachuuf Afrikaa qabatan. Sirni wayyaanee lafa Oromoo gurguree galii irraa argamuun lafa Tigraay misoomsa. Faashistoonni biyya adiis galii lafa Afrikaa fi albuuda Afrikaa irraa argamuun lafaaf nama isaanii misoomsaa turani. Ar'alleetti jiran. Wayyaanonnis kanuma irra deebi'anii hojjetan. Garaagarummaan isaanii wayyaaneen ollaa keenya irraa kan dhufe gurraachuma akka keenya boodatti afaadhuma akka keenyaati. Garaagarummaan isaanii adiin fagoorraa qaxxaamuree dhufe. Wayyaaneenis akkuma warra adii nu keessaa bitattee gantootaan nu bitaa jirti. Adiinis akkuma warra Ingiliz garaa fi mootota naannoodhaaf jilbeeffatan bittee isaanii muuduudhaan isaan irratti hoggana taasifte. Egaa Oromoon karaa ammarra darberraa wanti inni argu anga jabaatee, anga walitti hidhatee, anga caasaasaa jabeeffatee, anga iccitiisaa tifkatee diina isaa irratti hin bobbaanetti humni kamiyyuu isaa dhufee bilisoomsuu akka hin dandeenye. Kan mana ollaa isaatti ta'e mana isaa bira akka ga'us ilaalee hubatee arguu qaba. Namni karaa danda'e waa gochuu akka danda'u hunduu ni beeka. Namni mana ijaaruu fedhe otoo muka muriin, otoo muka kuufatiin, otoo daadoon kadhatiin, otoo waan mana sanaaf barbaachisu hin kaffaliin mana argachuu hin danda'u. Oromoonis bilisummaa isaa argachuu kan danda'u, gabrummaa ofirraa kaasuu kan danda'u, inni humna qabu humna isaatiin hirmaachuu, inni beekumsa qabu beekumsa isaatiin hirmaachuu, inni qaroo yookaan hayyuu ta'e hayyummaa isaatiin hirmaachuu, inni lola beeku lolaan hirmaachuu, inni jaarmiyaa ijaaruu beeku jaarmiyaan hirmaachuu, inni diina keessa taa'ee saba isaatiif hojjechuu danda'u saba isaatiif hojjechuudhaan. Sirbi tokkummaa jedhamu kun nama tokko mana tokko keessatti fidanii waan tokko haasofsiisuu jechuu miti. Tokkummaan waan adda addaa bakka adda addaa jiru kaayyoo tokkoof hiriirsuu danda'uudha. Tokkummaan akka malee hiikamuu hin qabu. Tokkummaa innaa jedhamu Oromoon miliyoonni 40 akka tokkotti yaaduu jechuu miti. Oromoon miliyoonni 40 yaada hubannaa fi ilaalcha 40 qaba. Ilaalchonni kun jiraachuun qabeenya, kuusaadha, dilbiidha. Kanatti boonuu qabna. Ilaalchonni kun hunduu garuu kaayyoo Oromoof ooluu qaban. Tokkummaa kan jedhamu isa kana. Jaarmiyaaleen jiran hundinuu amma mirga Oromoo tiksuuf dhaabbatanitti yeroo Oromoon dhiitamuuf ajjeefamu callisanii ilaaluu qaban. Karaa danda'aniin hojjechuudha. Saba ofiif hojjechuu jechuun waraana dhukaasuu duwwaa miti. Saba ofiif hojjechuun caasaa diinaa laaffisuu,
caasaa diinaa dadhabsiisu humna diinaa beekanii karaa laafinaaf jabina isaa adda baafatanii irratti bobba'uudha. Caasaa diinaa beekanii humna isaan qaban ilaalanii sana keessa darbuuf immoo waan barbaachisu gochuudha. Ammas waggoota 20 darban seenaa akkasii himaa dhufne. Sabni keenya dhugaadha ammallee ittisarra jira. Of ittisuun hin badu. Of ittisuun garuu bara baraan itti fufuu hin qabu. Of ittisuu bira darbinee tarkaanfii haleellaatti ce'uu qabna. Dhukkuba keenya miidhaa keenya beeknee himachuun tarkaanfii tokko. Isa himachaa hafuun immoo hin ta'u. Jaarraan arfan darban Oromoon miidhaaf gidiraa keessa hamaa keessa turuu isaa nutti agarsiisa. Ammas yoo fuulduratti tarkaanfanne malee jaarraan arfan dhufan akka isa darbee akka hin taane wabii tokko illee hin qabne. Inumaayyuu mee isaa ol jabaan ta'in. Waggaa 20 dabarsinerraa barumsi guddaa nuti argannu diina keenya irratti yoo jabaannee hojjanne malee diinni keenya nurraa ka'uu hin danda'u. Diinni keenya har'a nu cabsee qabeenya keenya saamaa jiru, nama keenya galaafachaa jiru, wal ijaaree wal gurmeessee nurratti bobba'e. Wayyaanee humni xiqqoo humna guddaa ta'uuf tulluu ta'uudhaaf saboota adda addaa ijaartee humnoota garaagaraan of ijaarteeti kan nutti bobbaate. Kanarraa barumsa guddaa fudhachuun nurra jira. Wayyaanee ofirraa garagalchinee ofirraa deebisuuf immoo of ijaaruu humna guddaa horachuun nurra jiraata. Humna wayyaaneedhaan falmu hamma hin qabaannetti wayyaanee ofirraa kaasuu hin dandeenye. Waggootiin dhufan qormaata guddaa nu dura kaa'anii jiran. Qormaanni kun tokkoon nama of ijaaranii fuulduratti hojjechuuf dhiisuu irratti hundaa'a. Qormaanni kun warreen nyaatanii manatti galanii kompiitara irratti odeessan duwwaa oomishuudhaan kan milkaa'u miti. Qormaanni kun bakka jirrutti of ijaaruun fedhii keenyaan jaarmiyaa tokkotti dabalamuun kan dabalamuu dhiifne immoo jaarmiyaa sana gargaaruun tarkaanfii nurraa eegamu fudhachuu qabna. Sabni of ijaaree fuulduratti hojjete ni bilisooma. Wanti hojjennu hundi nuun milkaa'uu dhiisuu mala. Garuu dhaloonni nu duuba dhufan waan sana akka milkeessanitti haala mijeessaa deemuu qabna. Abbootiin keenya waggaa 40 dura qabsoo gaafa itichanii deebisanii jalqaban sana dhaloota 60 itti guddifachuuf abjuu isaaniif mil'uu isaanii agarsiisuudhaan sana mirkaneessaniiru. Sana lafa nuu kaa'aniiru. Sana fuunee fuulduratti tarkaanfachuun immoo kaayyoo sana milkeessuun immoo dirqamas hirbuu nutti kennameedha. Sabni keenya ammaan uffata gaddaa uffatee bara baraaf boo'aa jiraachuu hin qabu. Boo'ichi sun kan nurraa dhaabbatus tarkaanfii keenyaan. Yaadannoon keenya darbe kan nutti mul'isu yaadannoo isa gara fuulduraa dhufu ta'uu qaba. Inni gara fuulduraa hamaadha. Inni gara fuulduraa jabaadha. Isarratti hojjechuun nurra jira. Yaa saba keenya ajabaanne. Yaa saba keenya mallasaa du'e malee sirni mallasaa hin duune. Yaa saba keenya mallasaan humna xiqqoo humna guddaa taasifatee nurratti waan qabu hunda bobbaase. Yaa saba keenya uummata Oromoo bakka adda addaa jirtan gad dhaabbadhaati yaada. Yeroo hundumaa keessa keenyatti iyyaa fi wacaa jiraachuun nuuf ta'uu hin qabu. Yaa saba keenya, yaa qaroo keenya, wanti nuti dagachuu hin qabne, badiin nuti hojjannu saba keenya irratti akka asii gadee mul'achaa deemu beekuu qabna.
Jaarmiyaalee Oromoo diiguu keessatti kanneen qormaata guddaa dhiyeessitanii qormaata sanaan uummata keenya balaaf saaxiltan hundinuu kanarraa barachuu qabdan. Dhukkubni guddaa sinirraa kan maddeedha. Ofii keessanii tokkummaa otoo hin qabaatin, ofii keessanii jaarmiyaa keessanii otoo hin buliin, ofii keessaniif seera baaftanii otoo hin buliin nama biraa akkatti bulu eeguu hin qabdan. Sabni keenyas kanneen dogoggoran ilaalanii karaarraa maquu hin qaban. Namni yeroo kamiyyuu kaayyoo irraa maquu mala. Namni nama jaata'eef ni du'a. Caasaaf jaarmiyaalee jirutti jabaatanii achi keessa hojjechuu irratti aadaa godhachuu qabdu. Yeroo hundumaa nama ilaallee yoo adeemna ta'e namni sun yoo karaarraa maqe nuti isa wajjin maquudhaaf adeemna. Kan jiraatu yeroo hundumaa sirnaa fi kaayyoodha. Kaayyoon jiraataa bara baraadha. Kaayyoo jiraataa bara baraa ta'e duukaa adeemuun nama karaarraa maquu malu dogoggoruu malu wajjin asii achi gaggaqaamurraa nu oolcha. Kaayyoo keenya gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf hidhannee haa hojjennu. Kanneen sirnaaf naamusa dhaaba keenyaaf buluuf sirna godhannes isarratti jabaachuu qabna. Ofii keenyaa waan gochuu hin barbaanne namni biraa akka godhus eeguun nurra hin jiru. Ofii keenyaaf sirnaan bulu isa kaan akka inni sirnaan bulu gochuu kan dandeenyu. Olaantummaan seeraa warra kaan irratti hojjetu nurrattis akka hojjetu beekuu qabna. Muuxannoo keenya irraa, beekumsa keenya irraa, dandeettii keenya irraa kan barrus waan nu gargaaruuf waan nu itichu ta'uu qaba. Kanaaf fuulduratti haa tarkaanfannu, bilisummaan ni dhufa, diinni keenyas ni kufa. Injifannoo uummata Oromoo daandii ragabaa. Sanbata fulbaana 1 bara 2012. Nagaan oolaa.